baratan fikagu tankiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sayid channel akkam nagaha jirra jirtu qaqalwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nageenyi kiyya salaamtaan kiyya qilleensarraan isin akka qabu sin jecha egaa har'as barumsa ajaa'ibaa takka qabu walitti deebinee jirra. Innis maal jechuun keessan oolu akkamitti intro ajaa'ibaa akkaataa ittiin hojjetannu kan waliin laallu ta'a. Hanga xumura qophii kiyyaatti share, like, subscribe gochuun na waliin turaan isin jira. Egaa intro hojjetachuudhaaf application kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Application kana laftii isin argattan description box linkii jalqabaarraa linkii isaa isiniif hin kaaha. Barreeffama viidiyoo kiyaas irra dhoytanii aappii as tuqaa buufadhaa bakka jedhu san irratti egaa dhoytanii kaataniin booda achirra dhoytanii pilaastorii irra sin geessa jechaadha. Akkasuma immoo pilaastorii irra deemtanii argachuu dandeessanii saniifuu amma haala isin argachuu dandeessanii gama barumsa keenyaa isin dabarsaa jechaadha. Intro hojjetachuudhaaf saniifuu application kana ni bannaa jechaadha keessa isaati. Egaa haala kanaan bannee kaaneen booda haala kanaan nuuf fida. Amma kunoo haala kanaan nuuf fideeraa jechaadha. Saniifuu akka barbaadanitti bakka feetan kana keessa deemuudhaan inni filattaniif fakkeenyaaf ana amma meeqamen filadha. Amma kuni kan bu'eeru isin immoo inni buune haala kanaan isin dhufa ni buufattanii jechaadha. Fakkeenyaaf mee kana buusu kanan buusu jira ni eegganna. Sekendi muraasa keessaa kan nuuf buusu kunoo amma nuuf bu'eera jechaadha. Egaa nuuf bu'ee ka'een booda irratti ni dhoyna. Irratti egaa dhoyneen booda ammallee irratti dhoyneerra. Saniifuu amma kana jijjiiruudhaaf eessarratti dha'uu qabna. Kunoo amma akkuma agartan asirratti style intro font text color asirratti kalara jijjiiruu dandeessanii text immoo barreeffama asirraa kana asiin kan jijjiiruu dandeessanii font immoo akkaataa barreeffama keessan itti jiru isintu filata jechaadha. Akkasuma intro amma takka takkaan keessa deemee isin agarsiisa. Isinummaan nafaana turaan isin jira. Amma fakkeenyaaf kana filanneerra. Egaa kana filannee kaaneen booda text bakka jedhu kanarratti deemna. Achiin booda kinoo haala kanaan nuuf fideera. Egaa haala kanaan nuuf fidee ka'een booda irratti ni dhoyna jechaadha. Irratti dhoyne kana irraa balleessina. Egaa asii barree takka kana egaa balleessineen booda irraas badaa deemu jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf inni barreessaa jechaadha. Fakkeenyaaf maqaa chaanaal keenyaa barreesse asirrattis ka gadii kanarrattis waan feetan jettanii barreessuu dandeessanii. Subscribe jedhee barreessan jira. Haala kanaan egaa irratti filattanii kaataniin booda kinoo kana guddisuus xiqqeessuus akka barbaadan gochuu dandeessanii. Kun immoo bakka kanarratti yoo dhoytan kalara barreeffama sanii jijjiirachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf haala kanaan olii fi gadi qaqqabaa bakka isinitti toletti irratti dhiifachuu dandeessanii isin jira. Fakkeenyaaf nama kanarratti dhiisa okkeen jedhaan jechaadha. Ka irraa kana amma asii jijjiiree naanu irraa jijjiirameera jechaadha. Armarraa barreeffame kuni saniifuu ka jalaa kanas yoon barbaade irratti dha'uudhaan nan jijjiira jechaadha. Fakkeenyaaf akka isinitti toluttu jecha. Fakkeenyaaf amma kana haaluma kanaan okkeedheen haala kanaan nuuf toleera jechaadha. Haala kanaan egaa kana tolchannee kaaneen booda ammoo maaltu nuuf feera asirratti ni dhoytan barreeffama kana akka barbaannetti isa nutti tole irraa ni filannaa jechaadha. Fakkeenyaaf kanan filadhaan amma isinis ka barbaadan keessa deemuudhaan filachuu dandeessanii fedha keessan irratti jechaa kan hundaa'u. Fakkeenyaaf amma kanuma filadhaa irratti ni dhoytan. Egaa irratti dhoytanii kaataniin booda ammallee irratti ni dhoytanii
haala kanaan kinoo nuuf jijjiireera. Amma kan duraan irratti balleessine sun nu jalaa bade. Sababni isaa maali? Armaa jijjiirree jennaan foonti isaa kanaas jijjiirree jennaan achiitis jijjiirame. Saniifuu maal godhuu qabna? Ammas asuma irratti ni dhoyna. Teekisum kanarratti egaa dhoyne kaaniin booda ammallee akkuma duraanii san irratti ni dhoyna jechaadha. Kanarraa balleessina. Akkuma duraanii san goonee balleessina jechaadha. Dhiifama. Haala kanaan kanallee ni balleessina jechaadha. Kanallee haala kanaan kinoo irratti dhaaddan jira. Saniifuu kinoo haala kanaan egaa irratti barreeffama kana naa wayii jedhee egaa filadhee ka'een booda ammallee irraa hin deebi'a. Kana amma filadheen jira kana barbaachisu amma immoo introon filadhaa. Haala kanaan akka isin barbaaddanitti amma fakkeenyaaf kun yoo isinitti tole kanuma asirratti dhoytanii seef godhatanii jechaadha. Yoo kun isiniif hin taane immoo arma irratti dhoytanii ni jijjiirratanii jechaadha. Haalli amma asirratti deemu jiramee akka agartan kun yoo isinitti hin tolle asirratti dhoytanii ammas ka barbaadan irratti dhoytanii ni filattanii jechaadha. Fakkeenyaaf an amma takkicha irratti dhahee sin agarsiisa jechaadha. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Kinoo haala kanaan jira. Akkuma isinin jedhe egaa inni duraan godhata isiniif hin ta'in bakka irratti barbaadessan yeruma jijjiirtan jijjiiramaa deemaa lammeessaa barreessuu si feessa jechaadha. Saniifuu ammas irratti dhoyne ni barreessina jechaadha. Teekistii bakka jiru kanarratti dhoyne ni barreessinaa jechaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan godhanneera jechaadha. Kinoo haala kanaan nuuf hojjechuu jira jechaadha. Akkuma agartan haala kanaan nuuf hojjechuu jira. Kun yoo nuuf tole itti dalaganne yoo nuuf hin tolle ni jijjiirraa jechaadha. Akka barbaadanitti asirrattis dhoytanii istaayila isaa akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessanii. Egaa kanarraa ismee sin agarsiisa. Fakkeenyaaf kanarratti dhahama. Kanarratti egaan dhahee ka'een booda ammallee kinoo armatti naaf dalagu jira. Irratti dhaha teekistii bakka jiru kanarratti saniin booda ni jijjiirraa jechaadha. Haala kanaan kunoo haala kanaan naaf toleera jedhee egaa yaadeen booda haala kanaan naaf hojjeta. Kana hunda egaa sirreessannee raanneen booda kalaras jijjiiruu ni dandeessanii. Haala kanaan keessa deemtanii takka takkaan waan sin barbaachisu hunda miidhagfachuu dandeessaniin isin jedha akka barbaadanitti. Egaa barumsi irra qabadhee isiniif dhaadheeru kana fakkaata. Barumsa keenya irraa kanarraa isa akka irraa gammaddan abdiin qaba. Amma hojjechuudhuma sin agarsiise dhiifama. Egaa hojjennee kaaniin booda armarratti ni dhoyna. Asirratti egaa dhoynee kaaniin booda akka barbaadanitti filattanii buufachuu dandeessan. Fakkeenyaaf 540 720 1,080 kanarratti akka barbaadan irratti akka bilbila keessaniif irratti hojjetachuu dandeessanii isinin jira. Kinoo haala kanaan amma nuuf bu'aa jira jechaadha. Nuuf bu'ee gaaraatiin booda galarii keenya keessatti bu'aa. Galarii keenya irratti egaa bu'een booda akka barbaannetti irratti viidiyoo yeroo edit goonu jalqaba viidiyoo keenya irratti hojjetachuu dandeenya jechaadha. Akkuma sin agarsiise maqaa chaanaalii keenya irratti barreessine haala kanaan irratti hojjetannee daawunlood godhannee akka ajaa'ibaatti ittiin bareechachuu dandeessaniin isin jira. Egaa isinillee kanarra akkatti tolfattan abdiin qaba.
barumsa keenya har'aa kanarraa akka barattan abdiin qaba. Egaa viidiyoo isinitti dheeresse hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turan isiniin jedha. Galatooma.